السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. ربي خينياف قالني هاجهو دوبه هدو تكجم منه لما تشوفه سوان مد بنوه دمنه مادة راشي ودبرتوتا في جولة ديرا سجنتا أجائبا ثوانا ما برسيب ثوانا ما بشرنا سيبتو فكخانة تلقاها ترى ilmaan biyyaa hawaasni dammaqee waa baratanii waa'ee tokkichummaa rabbiitii fi waa'ee waan uumamaniif duniyaa kana gubbatti jechuudha. Ilmi namaa waan uumameef baratee sadarkaa kanatti diinii fi jabeessee dubbachuu caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru. Irra deebinee mee alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Hedduu takka gammanne gammachuu bareeddu rabbi isinii haa kennu ganda keenya rabbi isinii haa milkeessu ijoolleen naannoo kana dhufan maaddaan araashii ganda masnootirraayis isa gandi tokko karaa gamanaa warri dhufaniis warri ganda kanaafis duba hedduu takka isinii gammanne rabbi isinii haa gammachiisu jenna. Akkuma san akka ganda kanaatitti Sheekh Yaziid rabbi nu haa barakeessu. Sheekh Yaziid umrii barakaa rabbi nu haa kennu. Ilmii barakaa rabbi nu haa kennu. Jiruu fi jireenya isaaniittis rabbi nu haa tolchu. Hedduu takka carraaqu jiranii, hedduu takka laffa'u jira, hedduu takka hawaasa kana dammeessee barsiisuudha jira. Mee haasa'u dhiisaa ijoollee uffata takka callisaa uffata takka hin dubbatinaa mee usa inshaallah. Hedduu takka aarsaa guddaa kafalu jira namni kuni. Nama kanatti biyyaaf dalagu nama kanatti ganda keessa taa'ee kana fayyaduudhaaf tattaafatu nama gaheen isaa guddaati Sheekh Yaziid jechuudha. Isaanii fi warra gargaaree horee masgiida tattaaffee hojii godhee barnoota kanarratti sadarkaa kanatti uummata kana wajjin dammeessee as baasan kana baga gammaddan firii lafaatti ta'isanii har'a baga agartaniin isaanii jechuu barbaada. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbina waamil keessa inshallah rabbi keenya subhanahu wa ta'ala ubadbatu qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin jaduba qad ja'akum dugumatti wallahi siniddu fejjira min Allahi Allah arra nurun ifaan siniddu fejjira ja Qur'ana kana rabbiin ifaaji yaameti dugumatti rabbirra ifaan siniddu fejjira وكتاب مبين كتاب لظاهرة حقا في باطل خدس لباسو قرآن خجامو خيسن إبس سند في الجراجة ربي سبحانه وتعالى قاف قرآن خرا الدنيا خرات ترقتو الدنيا دكنا غير سترت تاريخ الدنيا نمني بيخو يفدو بدي بنيه قال علو عالمني الدنيا جرتتل زمن سنكيست دكنا غير سترت دوبا dukkana cilmaa dukkana roobaa tan namni gaa'isa deemuu hin dandeenye ifaadhaanuu gaa'isa deemuun akka jabaa ta'u jaahiliyyaa san keessa turte zamana ilmi namaa itti wallaalarraa aadaa fofokkattuu hordofee itti ilma ofii awwaaluutu dabre zamana duraa san jechuudha. Zamana ilmi namaa wal maxxanfachuu dhiisee wal mararfachuu dhiisee waliif rifannaan haftee gosaan namni walirratti bobba'ee rakkoo adda addaa walirra gaggeessuutu ture. Zamana keessatti jabaan nama laafaa nyaatu namni jabeenya qabu olaantummaan ka jiraatu namni xiqqisho waan isa gargaaru bakkatti hirkatu hin qabne immoo rakkoo guddoo keessa kufee akkan taane tahee gariin ilma namaa shirkii waan jiran keessatti kufee rabbi gaditti waan biraa yaamuudhaa fi waan biraa gabbaruu malee rabbii guddaa ilmi namaa irraanfatee akka malee tahee ture duuba addunyaan dukkanaan hagoogamtee turte. Dunia dukkanaan faalamtee wahuma takkallee mee haasa'u dhiisa warri haasa'u hundinuu caljaa waa dhageeffadha shaakalamti jina inshaallah yeroo addunyaan dukkanaan badde san keessatti rabbiin guddaan quraana karaa addunyaa kanaatitti erge nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam quraana kana qabatee nu dhufe kanaaf rabbiin qad jaa'akum min Allah rabbi irraa isin dhufee jira nuurun ifaatu isin dhufee jee wanne rabbiin dubbatu addunyaatu dukkana keessa ture
قرآن نكون كعالم نكون تهو أبو نوف الدباس دوبا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقال فاولكو ونني بالله سوداف جل كبرت الكيد التافتشو ترمالي وشركات شركين بدنا ما غير سيوسنت لبالله ستي بادا نمني تكو ربي جبرا شركي دلقايو كنا والكيس أوفي إبادان ساسا نبا منصورة تات بلاش انجرتو حركة لفئة دارا هري حركة دارا هري خجان سنتات دوبا إبادة دلقون رانفني لفاتني سر رانفني وانت ربين هدو اتعارو خربين قدان جبو شركي خنا يسجنا واقبنا يامو خنا شركي لو قاجان المنا ما إبادة حقا قرأت أردي بسميتنا خيست ربي توك چمالي انجرو جني ورقبرو تجرى زبنا سن كيست ورمخو قبرو جرى نقا قبريها جانا متهمة تجرى دوبا المنا ما دكنا خيست يكن تانته رب مقدا عالما خنا أوما ممرا خنا ديسي وان برات التاجاي مچو ترى دوبا أكست قرآن ندفه إفا بريدا خنا قادوبا نوته نوف إبسي أكل من ما ربي قف جبرو قبو أكربي قد التوان برايا مچون كمنه خنم درا ولا بته زيارة غرغرا خجي سرا أو جمجمي في وانا ددا خزيارة موتو جرا قابي متين يتناهو زمنا واتك قدرائيچو المنا ما وسمي بادا جبرو نمت هودا جامو ونتوالاك خوفو تجرا دوبا دبري أمو مما خنا أمو مجيتو تناهو حواس غيسم سببا برچورا بوداتين نمورني خرابكا منتي خرابكا وابرسي سنين ديمني هاون توكو توكو مقدون تكا تكا بكا شركي خرابت ومالين مجرى دوبا فمالي إفا ربي لسنيفين ارقجو خنا واللالو خيجر راقاقه بكا انتانا دابنا دوبا غريل من مات الرا بكا والال تتي خديمو الزبن مخناون مجرى دوبا دبريق انت خنم بيخ مالي كندو تبراغي ستين namni gizeetaan as bee salaatu hoggaa kaan achi deemee bakka waalaaltu kadhaabbatu silma jira duuba waan akkanaatii jira mee kitaaba naa laalii hajuu silma jira duuba waan hawaasa keessa daddabree mul'atu anaa wanni kun na mudatee jira gaaf tokko namoonni tokko nu bira dhufanii mee sheekha waa'ee xiyyaa kana firraa kitaabumatti naa laalii nama jedhutu jira duuba maali wallaallee hangana gee rakkinni ilmiidhaan jiru jabana kana keessatti rakkinni ilmiidhaa hin jiru biyya tana duuba alhamdulillahi rabbil aalamiin jaa sodaatina alhamdulillahi rabbil aalamiin namni waa barsiisu laffaatee biyyi tun majlisa leef keessa dhaabdee jira akkuma san sheekkantu jira osoo majlisni dhaabbatin durallee sheekkaniitu biyya kana jira ar'allee bakka sheekkan hin jirretti namni nama barsiisu rakkinan qabu duuba yoo namnummaan lallaaffatee dii kanarraa dantaa dhabe malee ifaa kana ibsachuurraa yoo namni haajaa dhabe malee ifaan guutee jira biyya keessa duuba osoo ifaan biyya keessa jiru ibsachuu dhabee nama hanga ammaa bakka waa laaluu fi bakka waa laayitu tawaa balleessitu tajannu tana achitti nama deemufaatu jira iddoo shirki nama dhaabbatutu jira yeroo inni takka takka mudatte fakkeenyaaf gaafa qahaxeen biyya buutee roobni dhabame san duuba muka jala bahee nama waa affee lufaatu ture duuba na'uuzu billah rabbi nagaan waa baasu rabbiin guddaan dilii ilma namaa hunda namaa faraaramaa jen dilii shirkii tana malee inna allaha yaghfiru dhunuba jamii'a rabbiin dilii mara dhiifama namaaf ni godha dilii shirkii malee jirtu shirkii tana ammoo rabbiin namaaf hin dhiisu jen namni tokko yoo rabbi cinaa qabee waa yaammate shirkii tana dalage rabbiin dhiifamaa badde namaaf hin godhu jen yoo tawbatee irraa garagalee balleeyse yaa rabbii kijjejee gara khaaliqaa deebi'e malee rabbiin dhiifama shirkii namaaf hin godhu jen wanti allahaan jibbu arbii fi samii keessatti wanti rabbiin akkaan jibbu gabrichisaa isa dhiisee waan biraa isa cinaa yaamuudha duuba gabrichisaa rabbi dhiisee waan biraa isa cinaa gabbaruudhaatu akka waan rabbiin jibbu keessa diliin gurguddoon ibidda jahannam keessatti zalaalam nama gootu isii tanaa jee quraanni rabbiin ifa jee nutti hime kun nu ibsaa jira duuba
nama diin kan osoo ifaan kun jiru ibsachuu dhiisee lallaafate osoo shirkii dalaguu ibaadaa siniin dalage jechaa waliin laaqqate yaa kasaaraa nama kana dalagee kattinoolle harka daaraa haresan tahaa jira duuba rabbi nagaan waa baasu nama shirkii irraa qulqullaa'amee rabbi nu haa taa'es kanatti aansee diliin fasaada fiddee biyya keessatti akka ganda kanaan beeku biyya keessatti fasaada fidaa jirtu waa'ee sihiriidhaati takkammaas waa'ee falfala waan jedhan kana namni dhokotee akka waan rabbi jalaa dhokotu tokkotti biyaadee bakka falfala nama dhaabbatutu jira yaa hawaasa keenya rabbii keenya haa sodaannu rabbii kophaa fuula isaa deemuudhaaf jiraannu rabbii kana haa sodaannu duuba ilma namaatirraa nama dhoohisee bakka falfalaa deemutu jira obboleessa isaatiif falfala dalaguudhaaf nama tokko isaa wal dhabeef falfala dalaguudhaaf geessee maallaqa namaa kafalee warra sihirii kana bira dhaqee maallaqa kafalee fi falfala namatti daleessisu faatu jira duuba waa'een falfalaa amantii keessatti hedduu takkaamtuudha ilmi namaa tokko ka falfala dalagee kaffiree jira jechuudha akka quraanaan nutti mutti quraanni hoggaa waa'ee falfalaa dubbatu namni sihirii dalagee duuba namni san kaffire amantii keessaa achi bahee jeen nutti hima nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam waa torban nama halaaktu ka ilmi namaa sababaa isiitiin ibidda jahannam dhaqee gubatu ji'ee lakkaawee san keessaa ta duraa shirkiidha rabbi cinaa qabanee waa yaamuu kana ji'ee dubbatee itti aansee wanni balaan akkaan nama halaaktu ilmi namaa akka ibidda jahannam dhaqu nama gootu sihirii tana falfala kanaa jedhuuba warri falfala keessatti harka dheereeffatee namni nan arku ji'ee dhoohisee bakka biraatittiin deema ji'ee gaara duubaan beekara bakka falfalaa deemu rabbii kee sodaadhu aduu guyyaa irraa kana booda lallabaan nuti sin lallabnu kun ragaa sikkaa taatu rabbiin si haa qajeelchu achirraa karaa amantiidhaatitti as deebi'i toobaa gara haaliqaa deebi'ii jenna duuba ummata keenya diin rabbiin nuu kennee jira diin kun waan ajaa'ibaa waan nuti ittiin bayyanannu akkuma rabbiin ifaa isiniif ergee jira jiru kanatti amantiin islaamaa ifaadha qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayyi qaceelloon ifa baatee mul'atti karaa jallinaatirraa karaan qaceelloo dirree bahee ifa biyyan nama hundattuu mul'ataa jira namni qalbiidhaan laale qalbii qabeessi namaa amantiin islaamaa dhugaa ta'uu numa beeka namni amantii tanaa xiinxale wallaalaan illee rabbii jira nama beeka duuba osoo itti dhiifte ilma namaa kana diinumaa itti himuu baattee akkanuma silarraa usan ilma namaa kana rabbii tokko ka gabbaramuutu jira uumamaan akkanuma beeka jedhanii bartakkaa dhageesse uumamaan rabbii jira jechuu beeka ilmi namaa duuba keessatti hoggaa namni quraana baratee dirree bahee rabbiin quraana kana biyya keessa babal'isee jiru wallaalaan osoo waan baranne rabbi gabbarulleen hin taatu isarraa nama fagaatuutu nama ajaa'ibsiisa duuba ummata nu dura dabran yoo nifi taariqa isaanii laalle waan ajaa'ibaat irraa agarra duuba mee seenaa nama nu dura dabranii yoo halaallu taate abii xalhaa jedhanii sahaabticha nabii beekamaa tokkootu ture abii xalhaan kun nama hedduu aarsaa guddaa kafale diin islaamaa lafa qabsiisu irratti waan guddaa nabiyyii hojii hojjechaa ture duuba gaaf tokko ayata kana qara'ee jen انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم آية الجوخنا قرأ انفروا خفافا تردر على تاتن انكرج يا دابا وثقالا من قدوا على تاتن اللي بها راجع أكدت تفسر ما انفروا خفافا جمع واتقوا على تاتن اللي خراج يا دابا وثقالا نمله الدوا على تاتن اللي بها انفروا خفافا للافوا على تاتن نسبها وثقالا ججبوا نمهم ركبوا على تاتن اللي خرج يا دابا راجع النبندوبا yeroo kana Abii Xalhaan maal jee gara jihaadaa deemuudhaaf ilmaan isaatiin naaf qopheessaa sinqii naa qopheessaadha gara jihaadaatiin deemaa jee duuba ilmaan isaa akka jedhaniin yaa abbaa keenya ati ergamaa rabbii ta'e alayhi salaatu wassalaam qabsoo guddoo dabarsitee jirte jihaada rasuulaa wajji godhuudha turte
bakka nabiyyiin dhaabbatu takka hafteen beeytu Abii Bakri gaafa dhufuus rasuulli du'ee wajji jihaada godhuudha turte gaafa Umar ilma Khaxaab biyya bulchu kanaasatti jihaaduma godhuu turte amma nama guddaa taatee jirta sirraanuu jihaada sirraa godhaa taa'i abbaa keenya ganaani gahaa jedhaniin jenduuba maal jeebi Xalhaan lakki akkanaa miti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa infiruu khifaafan wa thiqaalan jechaa jira namni dardaraatis ba'a manguddoolleen bahaa jechaa jira hayyama naaf godhamu alas keessatti harkutti hin jiru abadan deemuun qabaa je'ee gara jihaadaa ka'ee jenduuba warra ayaata amma sakamu rabbina waa taasisu quraana kana jala warra masakamee milkaa'u rabbina waa godhu yeroo kanatti duuba ofirraa qopheessanii fi bihee jenduuba duula karaa bahara gubbaa duulan kana keessatti hirmaate Abii Xalhaan manguddichi namni guddaan kun jechuudha akkasitti jihaada kana keessa soo jiranii qadaan itti dhuftee jihaada kana keessatti dhawamee du'ee shahiidee jedhan duuba Allahu akbar dhiira murannoo jabduu qabdu warra amantii galteef jechuudha warra amantii nabiyyi irraa qeebalanii wahiis baratanii osoo tattaa'en ittis hojjetuudhaaf tattaafatan jechuudha dhiira jajjabduu ajaa'ibaati yeroo kanatti duuba ofirraa bakkatti awwaalanillee dhabanii lafti isaanii mijjaa'u dhabamee jiran guyyaa hedduu reefka isaa waraanni islaamaa kun baadhataniif jalaan deemuu turan jennama kana boodarra akkasitti jaziiraa wayii takka keessatti hogaachi baan hootaatti awwaalan rakkatanii achitti awwaalamee jiran Abii Xalhaan duuba Allahu akbar mee laali dhiira murannoo amantii kanaaf qabdu har'a nuti amantiin dhabne amantii akka waan abbaa keenyarraa dhaallee tokkotti ilaalla keessumatti dhalannee keessatti guddanne amantiin islaamaa laaftuun fakkaattee dargaggoon teenya osoo waan baranne usanii ta'an duuba bakka hedduutti hoggaa laallo manguddoon teenya osoo waan baranne usanii tatta'an akkanumatti rabbi gabbaran sharxii islaamaa sharxii salaataa tareefuun tana maaddaan araashii adda addaa asii asbaanii asirratti nu barsiisaa jiran kana yoo gaafatte abboota garii biratti zeeroodha wanni takkailleen hin jiru duuba akka waan namni gurguddaan hin baranne arrabaatuun nu furdate ji'ee dhiisa duuba waan biraatu arrabni furdatee dhiisu beeke waan biraatuun dhiisu oduu biraa kakkasaanuma hin jiru namni isa ga'u hin jiru duuba waa'ee quraanaa kana ammoo akkanumatti duratti achi ilaalee sodaate ilmi namaa dargaggeessa hedduutu quraanarraa ifoon geesse sababa fedhannaa lubbuu jala deemuudhaan manguddoo nama gurguddaa hedduutu quraanarraa ifoon geessee jira haawwan hedduutu kakaana si biraa waa baratu amma rabni nu furdate ganaa waa takkallee wuji'ee dentaatti dhabee quraana rabbii shillaa namni godhe nama baay'eetu jira duuba nama baay'eetu jira akka ganda kanaaf haadha garuu namni haalaan barachaa jira akka naannoo biraatitti garrutti haawwan hedduutu maaliif quraana qara'uu dhiiftaa yoo jedhanii gaafatan baramma arrabumaatuun naan jenne arrabni furdatee jira jedhan maaliif hoggaa haasawaatii fi waree biraa maaliif hin furdatin arrabni kun quraanuma kanarratti maaliif furdata duuba yaa ummata keenya rabbina waa dandeessu dammaqaan nama diin kan hordofu rabbina waa taasisu diin kannaa guddoo rabbiin ummataaf dhangalaase ummata badhaase duuba tola oolinsa guddaa rabbiin nuuf oole kana quraana namni yoo isa barate harfii takkaan sababa kudhan rabbiin namaa kataba jedhamu kana isaa qaraa jiraachaa gaafa duunuus isa qabannee rabbi dhaquu kadeemnu kana duniyatti akhiratti islaamni akka ittiin baraaramu je'ee bar namni quraana barate ba'aa adda addaa jala nagaa baani beeyta yoo osoo quraana baranne teenye bineensa adda addaati jira ummata fe'achuudhaaf kaas deemu meeqaatu jira duuba ummata fe'achuudhaaf yeroo amma nuti waan dii kana lallabnu warri jibbu garaadhaaf bulee ummata elmachuu ka barbaadu ummata waan adda addaa itti baasee mala adda addaatiin hawaasa nyaachuu ka barbaadu nutti haaraa bar qophii kanaa kana godhuu kanaaf ummanni dammaquun fedhu laakiin quraana baradhu wanni je'amuuf akka ati nama dammaqaa taatu akka ati nama rabbii guddaa sirritti beeku rabbi akkanuma beekuu miti haqa beekuu saasan nama baratee beeka sirritti waa'ee rabbi akka adda baafattu
وان براتك كان شودمو ربي ربي خير قفا جبرتي مسوب اوروتي قفا مسوم فتي ربي خير ويز قباتي ربي صدقتي مسجد ربي تسجارتي بفسن نكات ربي قنمتي بآلي غرغرات الرابوتي كتجراتو في بر قرآن بلسما راب دفه إفا قدان امن ارسته اتين قبرما مخلوقا جلابو مال جتشو ترون من صحاباتي في تابعوتا يافتين بيجاقاي سبلسو داف ديمن نتي امتا توكو امتا باسو داف كديمو قبرما قبروتا جلا غرا قبرما ربي قبروتا دت امتا باسو داف ديم ناجا الجوبا خناف امتا خينيا قبرما مخلوقا جلا قبرما ربي مخلوقا تتنمتش بي ربنا واتاسس مي ربنا واقاجة يلجو كست نمد وقال ربي خنا بيخي قبرين ملكا ربنا واتاسس كان دخلنا سنيس ورأي فاجي قد ودان سكنتا كنا قبئيستني يافشيني برسيسولي أواتني برتني حانس برد عبتي حالم الجيسي صدركا خنات تدوبا ومن سربي فرسول أوات شدان قبئي بريدا كنا قبئيستني نتلي واجب دركم ربي خنو رجرو كفر رابوبنو نوفلي عالم الجيسي ربي سنعمل كيس هرك ربي جلال القبا ربي سنعمل كيس وانا سنبر بعد ربي سنهاخن سيسن تبدلي حاجم الجرتن نكبا ربي سنهاخن وانا سنصدع تنمد جلال ربي سنعباس كندا قديني معلقات الله كيس برباد ربي سنعقاس كندا توحن خالقا خيسا لفقبت ربي سنعقل كندا وان قد دنيا را خيست برباد ربي سنعقاس كندا المام برته فيدمي الدنيا فيدو سجر يوجل كندا خنا جاني خط برباد ربي سنعقاس بيكاس ربي سنعقلو اسمها حلال الراد تيسني وجه كانت سكنتا بريتش تيس ربي عامل كيس يا ربي عامل كيس ملكي دا ربي هاغلچو يا داف مراد ربي سني هاغوتو گنددين والقدي والقبا من ربي سناتايسو خباتنا وان فالله منتي منكر بلي سرت قبسا ربي سناغول حكم ربي سني هاخن والتجه ربي سني هاخن والجلدين ربي سني هاخن نمني هقا والتجه وليوجين ديبه تببها نمني دففج اجراتو قزمة كوان تكرر ليقون دندو يو نمني ولنتجه ربي كناف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جا هذا ربي قرآن خنا كبدا أدان أمم ففجأنا دانم جا نمني ولد دفع مريو جينين كمني كندي ولد دفع دي ربلان ساني ولد جين ديمني فكتا كنغو بيخي إسن أما ولد أبا مخيسا ولي وجي مريك أبا تني وجي دي مخيسا نيتو سجنتا بريدو كنا أسد تكا غرونو بودي جوبا إلمانا كانت ومشاني أسبي شيخا خنا ربي غلطا أقل شوفي صدركا خنات إلمان ومشاني خن تكما قباشو غند خنات ربط نمول لسا غندي غند تكما قبو غند جالالاتي غند والدقهو ورقر قد إسان در جرجل ديمن إسانيس ورد دكانا نيري فتن غرالافن أمته والدقه وجين ديمو ديران الله ساني تاودا غردوبا تكما تيسان تفين تبات ربي سنها قدو يا دمرات ربي سنها قوتو درجت قوس ربي عامل كيسو من قدوس ربي عامل كيسو جند كيسو تجنا قرآن قطع بورت تكمل الله فاني خانا لكم جتنا ومنكر ربي فرسول جب جان إيه سورة نتكمنا بل ليس سورة لين تتابعنا قرآن ربي في حديث رجما ربي خسيا عليه الصلاة والسلام قطع بورت كابسوني برنا بنامته أكاسف أنت ربي سناباسو يا دمرود ربي سنيهاغوتو هدود مكان أركاج الرا إفهم قرآنك أبتة كبسي فما جرا كنت ددا غيث تزار كجرا كنت خنات اللي جرّه جاني أمانتي سنكيس ربي كتارابو ديني الدنيا ولك ربي سنيهاخنو سجنتان تدّي تمال يرتين ما يدود وافه إن شاء الله بليين الدود أمس سنيدامون ندوبت تفه هنكنا إن شاء الله خرج يسندبر سنا دين كنا فعل فاخانو إبادة ربي حاجة بيسلو قبّي أجائبات إبادة رمضان أترى بوا هابو فنو ججبان نيل الله فتشود إبنه أكاد يردبر تسندت جل كبا هنكد أماتت قرآن حديث أو جناتانو
isinin jenna billahi tawfiq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh